Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaanaala kooti. Hor chaanaala kootii fi haarawaa taatanii subscribe godhaa maatii koo ta'aadhaa galatooma. Kan nyaadhaa waan hojjechuu heduu boqqoolloo fi goomana akka arrostootitti walitti hojjedhaa. Baay'ee bareeda isaatii ni jaalattanii. Hamma dhuma viidiyoo na faana turaadhaa. Baay'ee kana barbaachisu barbaree maankaa sharbaa tokkoo fi ashaboo fi zayitaa itti godhaa jechuudha diqqeesseetiini. Kanaafuu barbaree waan itti godhuu fi booda yoo itti godhe goomana wajjin waan walitti hin tollee fi amma immoo harcee boqqoolloo sanii fi barbaree asitti fayyadamaa jechuudha. Amma yeroo marqa marqinu barbaree itti godhannaa miti. Kanaaf amma immoo asitti godhee jechuudha. Boqqoolloo kana immoo suuqama maratti ni argattanii. Baay'ee bareeda isaati. Kanaafuu amma kana hojjedhaa jechuudha. Boqqoolloo kana baay'ee bareedaa ni jaalattanii hojjedhaa. Dhugaan isiniin jedhaa akka jaalattan abdii guddaa qaba. Amma jabeessee mixiqaa jechuudha. Sirri jabeessee hin laaffisu. Bishaan xiqqoo tanaanii jabeessee mixiqaa. Nafaanuma tura. Kun sirriitti jabeessee buusee gogaa isaatitti bukeesseera. Amma goomana kiyyaanan kukkutadhaa xixiqqeessee kukkutaa. Oduun gurguddannillee odoo sirriitti illee yoon hin taane jechuudha. Jiddu galeessatti kukkutaa. Kun kukkutadhee qopheeffadheera. Amma bishaan kiyya dafaaraa. Bishaan kanarratti zayitii xiqqoo nan godhadhaa jechuudha. Dhadhaa waan itti godhuu fi zayitii xiqqishoomsii fayyadame. Amma goomana kiyyatti galfadhaa. Amma haasuuta bilchaatu akkanumatti ennoo godhaa jechuudha. Hagas immoo kana nan godhadhaa. Isin diizaayinii barbaaddanii godhachuu ni dandeettanii. Akka isinitti toluuni akka onnoo kubbaatitti onnoo dullubilii onnoo isaa godhullee ni dandeettanii. Kanatti hojjettan moorii ni bareeda. Akkanatti maankaan nan bareechifadhaa. Wanti akkanatti godhuu fi dafee akka bilchaatuu fi hafuuraan baay'ee bishaan illee ittiin baay'isu. Akka malee mi'aayaa garuu nyaanni kun nyaata gara Walaayittaatti natti fakkaatee yeroo argeetiin baay'ee jaaladheeti anis. Akkanatti hojjetadhee baay'ee bareeda. Kunuu geeffadheera. Amma goomana kanarra godhadhaa jechuudha. Goomana kiyyaa wanna na barbaachisu ashaboo xiqqoo siitti godhaa. Haa bilchaatu. Ibidda laga hir'isnee iddoo bishaan illee sirriitti hin baay'isin akkanuma suuta bilcheessina. Amma kunuu shunkurta baaruu alangallee itti kukkutadhaa. Baay'ee mi'oofti goomana waliini.
amma kanatti waliin dhaadhaa jechuudha. amma asuma gubbaa irratti haga inni sirriitti bilchaatu amma waliin dha'ee jedhee waan inni ta'uuf bulluquu fi akkanumatti hafuuruma goommana kanaatiin bilcheessinaa jechuudha. Ibidda ala hir'isnee suuta jedhee akka nu bilchaatu goona. Jala suuta akka nu agarsiisisa. Bishaan ho'ifataa jira. Bishaan xiqqoo ho'aatti godhaa isa daffe jechuudha. Bishaan xiqqootti godheera. Yeroo bishaan itti godhu kaameraan irra tareeti. Bishaan daffaatti godheera xiqqoosi. Amma bilchaateera. Kun akkuma argitan kana bareeda ta'ee bilchaateera. Dhadhaa itti godhadha. Kaamma xiqqoosii dhadhaa itti godhadha jechuudha. Qibaatii baay'isuun barbaanne haganaa hin ga'a. Amma kunoo ga'ee jira ni baafanna. Bilchaateera sirriitti. Baay'ee bareeda isaatii ni mi'aawa. Amma baasanna jechuudha akkanatti. Kamalee mi'aa dhugaa isiniin jedha. Kana fakkaataa baay'ee mi'aa akkuma argitan kana baay'ee bareeda isaatii miin qammasina amma. Waaw akka malee mi'aa dhugaa isiniin jedha. Baay'ee mi'aawa. Akka malee mi'aa hojjedhaa yaalaa akka hojjettanii yaaltan abdiin qaba. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti viidiyoo kana yoo jaalattanii laayik, sheer, sabskiraayib godhuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti naa tura. Yaala hojjedhaatiin nagaatti.